naqeetiin walitti xiqqishoo irra tursiisee ibiddarra eega sirraa naqeetiin ijoollee nyaachisaa jechuudha. Kunoogaa akkuma argitan itti naquttiin jira. Mooyaan nama cufaa gargarii akkaataan itti namni waa godhu cufti gargarii. Parpaziin chaanaala kanaatilleen waan beenu cufarraa waan hin beeku guuturraa sheer godhuudha. Waan hin beeku sheer godhee isinirraa illee waan hin beekne barachuudha parpaziin chaanaala kanaa. Soo akkuma argitan kana walitti laaqeetiin xiqqishoo akkami hanga bilchaatu eega. Haalonni itti qurxummii godhangaa haala garagaraati jira. Haala san keessaa kuni tokko kabiraallee kaniin godhu xabbasan zayita keessa kaanii xabbasanillee ni jira. San guyyaa biraa qabaddeetiin isinii dhufa. Kunoo kanagaa asaa xibsi jaaniin yookaan akka xibsiitti kan hojjetame. So akkuma argitan kunoo akkana eegatee booda foonsaa baay'ee lallaafaa waan ta'eef ijoollee ittiin jajjabaatu. Akkasumallee faayidaa isaaniif qaba. Ijoollee nyaachisaan isiniin jaa. Warroonni qurxummiin biratti hin argamne suppermaarkeetarraa hin dhabamu. Suppermaarkeetarraa bitaan isiniin jaa. Dhumarratti akkuma argitan chicken stockii yookaan maajii yookaan kunoo jaaniin hilwaa namugaa akkatti yaamu qaba. Kanatti gootanii maaxaafa caadhaa ni mi'eessa. Isa kana macarashaa irratti gootanii akkasumaan isiniin jaa. Warroonni immoo gama Oromiyaa bahaa jirtan haroo maayaa yoo dhuftan fireeshii isaa kana argachuu dandeessan kiiloodhaan bitachuu dandeessan yookaan immoo bakka ijaaf hawwataa tahee bishaan bira dheeyxanii xabbasame nyaachuu dandeessanii isiniin jaa. Warroonni haga xumura viidiyoo kanaa daawwachaa jirtan baay'ee takka galatoomaa isiniin jaa. Akkasumallee subscribe, like, share waliif godhuun wal haa jajjabeessinu aadaa haa godhannuun isiniin jaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Horaa bulaa deebana.